Ayyema jira kana yommuu jira. Caalaa dhiisii fi biraa islaamirraa waan si shakkisiisu du'aa'ii kadhatuu si hin barsiifatu. Amma yeroo nuuralee namni takka kan kakkalintu dharaan taanee chumatti isin kakka jennu kana beeka achi keessa isin kakka jennu. Achi keessatti haadha dhibbata qarabbii nuuralee irra isin bareecha saalii asii godha achi keessatti. Suuraan jiru asirra nu eegalu jira kana nu jira ishee. Jannata keessatti waan ni jettee fi waan barbaadde hundatti harkata. Waa hundaa jira. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون نزل بالعرق نسيت ملوية ما مرضى بسنا كنت حسين سبحان الله سرعتي التلمذي Bicara kanati miti dira jaba, dubulnya isa dira beredin nyari isa narik dari beredin isa na katakan lebih sih bin narik lebih isa yo rumbu terkecil kan disikap benar kata saja lebih ini ada belajar sulit sih ya itu sekali berkata bin narik ini cala laki jauh dia karena cala tarik lagi sudah cala mah tarik lagi kita itu dah sudah ada bisa jauh yang kayak pun yang aja coklat itu rabitas ada kayak itu jadi kayak anggaran sikit lah hai cala bisa oke thank you for invitation assalamualaikum Makati bala-bala mali salati usul benda mo dito mo tuwa sinasab sa berbada. Selamat tidur di mana itu? Ayo tidur sudah bisa di sana. Okay, thank you help for my Gafi sini tu meja tidak gafi lama sing gafa dulu mau sini tu meja tu itu mau gafi tu kita sing gafa Syekhan fi gari yani dendo la sufi mana gafa insyaallah. Rakon kapu takufa Allah bakon dojrata jette di इसको ईशान का निशान बचा तुरते Naam. Allah bakon dojrata में बका dojrata मतलब जरूरत थी akan gafi tu petana ada Hai. Rabbi arshi kara. Rabbi sami torba ummati arshi isatu jara rabbi kati jara kudari rabbi wima khalqi وصادر يبدو أمتي بك ملائكة يعني ملائكة هنا الملما ملائكة لما تقول الجروان قاري لسه وجبت فيه ما هم تقول لسه وجبت فخذ بسيجلا ربي جرو قبل كيسا دقي على خدقي سيجلا ميتين تقوي دبتيه بيلوتي فيه هذا بعد نخامي كخيسة دكاني كخيسة خديته شيء سنخرز كسران ربي هذا بسوا هذا درا خيسة جبتو سيرا كسران سيجلا Sunnati waan hunda qalbii isaa hunda dabalachuu akka qalbiin bishaan keessa jiraachisee ati dachii gubbaa si jiraachise. Si jiraachise akka nuti hin jirre wayii bishaan keessa jiraate yoo silaa ni amantaa? Hin amantu akkamiin hafuura isaanii baafatti jetta akkasuma so dandeettiin isaa jabaadha jechuudha dandeettiin isaa kafedhe samii kafedhe goflaa itti godhee samii guddaa jiraachisa kafedhes jechii jala jiraachisa kafedhes bishaan keessa jiraachisa kafedhes jechii guddaa jiraachisa. So dandeeffadha achitti si dhufaa dandeessii akkasii haa qabu uumaa qalqiyaati inni kana irraa qaban qaba jettanii yaadda because qalqiin hin jiru ilmi namaa fi bineensiin haajamaadha haajama miti haajamaadha malee ni jiraata caala hin jiraattu Oke, leenca laal, harba laal, bineensa caakaa keessa jiraatu kun obboleessan qabu, firan qabu, hospitaalan qaban. Garuu yeroo hunda biyyatti kiiloo shan fe'in haa nyaatu, haa nyaatu haa jennu. Hanga rabbiin uume kana biyyatti kiiloo shan numa nyaatu leenci. Numa nyaatu numa nyaatu.
Ni ada. Dagangan aku kata memang mungkin dalam itu kan kita Itu ni jara. Aci dari gitu dari Aci jadi lagi. Ni ada ni. So seni baik kita kada itu. Aku jab bakka isan jiran ki riski gare. Rakki nafi ranti isan ko kada itu rabbi. Akas. Isu. Gafi itu kok kan sih gabat ban. Gafi lamma gaje. Ya gafi lama fa kan sih gabat bani. Allah ni gara makati gara-gara jadi karena dia jalla Nabi Muhammad Rasulullah. Allah karam kat gara-gara kaje ma yete rana be di fam. Gara makati gara-gara ni kan salatan ni sababi hadis ara jara mo para rojek. Gafi baridan gafati. Masya Allah. Quran الرجل Quran الرجل Quran Surah awali. Quran ini surah sang ka ba ma di fam na beli. Oke, isu. Ya. Sama bakal raga budung ka bocor. Quran itu juga. Quran ko so ni jira. Quran sudah yang sifkar male amma yo khani ni berbadi. Ini sangat berbadi semua kan sama. Berat ko ka isu. Nanti miti. Oke, ini berbadi. Wahai memakakan baru berbadi. Wahai makakan itu naib situ. Apa kata gara-gara memang nagam ini kan patang. Maka kalau kata selatan, bisa dia Nabi Muhammad jadi timbul makan Ibrahim berarti dikasih pada Ibrahim jual lagi makan Ini Quran yang itu jatuh. Quran yang itu jatuh. Jadi ya Abraham jual kira makan segala. Maka Abraham kan Kalau kata orang itu tuh Muhammad Quran ini ratu gue jadi malah tuh kata Zamzam itu bisa Zamzam ini tak surah Quran akhir saja bisa Ibrahim berarti ada mana cici iman di sini karena ini dia dising kabden desa dia tahu na kerja jalan ada jarak di sini betul because soalnya kan kami memang bukan karena ilmu dari nanti sini ni kabden sini segala ilmu dari nanti jangan jarak di sini betul bakasaniti insan mana tuan berada hati harus sih berbeza wajib kan jadi oligat sih deh Inca faham inca jalani bisa Zamzam langsung ke dunia kan Quran kan ni Rabbi aci nana sabda suci segala so history kita itu Quran yang berdua itu orang yang pernah makan. ya wana Waktu dah bersama di kantor itu Quran yang berdua makan. Kita amantin sudah makan sesuatu makan untuk kamu. Dua waktu penatin tu kamu. Dua waktu penatin tu Quran yang berdua. خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون جن في المرء ما يمكن أن أمر أكن دبرا في إسلام دين إسلام عمري دين براته من جل سيبلا أكدينا أكا ربي علمنا ما بسيد لتو أتو بسيد لتو عندما كل سبيتي الجدو عندي برتو إسلام لو دوتس Kira kata pembarbadan. Islam حافظ إسلام سيبلا هنرى أبوتين في أما خلال أتفيد تسيدون من قصود الكفر أتي إسلام وانتي ربي قلت إيه أرتي خلق الأولف وهم حديث في القرآن في سيرة تجرى كان سيرة تنيا كان سيرة جنوبا كان سيرة كفولا سيرة تيخا هذا سيرة تفورا انت لك خايف لك خايف دين اللي سنفرق إفنجرى ديني خسن دين الإسلام أتجين الجنوني دين ميشن القرآن خسطي بمن خير جمن إيسا موسى هارون داود قلوبنا قد فنيف أنبياء داد دفعوا فمالي ربي تكا يجوفي لفنيتو سيغلا ترجمة ربي سانجي سيساتي نبي إسرائيل تشني أبنتي فارق وما لينيس المنا ما نوه بالله على الجناية Isu. يا رجال dia خبر بديو تاتي عن شيخان Raga kan barbar mesti kerja atau kasih apa coba barbar. يا رجال tahu kau ini sih ada orang Suara dia jadi roti. lagi apa Nabi Muhammad yang dijar kapan selamatin. Nabi Muhammad yang dijar kapan selamatin. Ati mana mungkin selamat umar atau dalam tayat. Ati mungkin selamat turun aja. Nabi Muhammad mungkin selamat umar atau kan dalam hidup bati. Safar kan bukan ini bau.
Besokti. Suura jaha dhibbaaf jaatamii sadii dubbisme. Islaamaa hin dhalanne. Eeyyee. An jalqaban Islaamaa ta'e. Isatu jalqaban Islaamaa ture isa dureen Islaamummaan hin turre jechuudha akkas jechuudha. Laa ilaaha illallah. Haa abbaan isaa Abdallaa ta'e Islaamummaan qabu. No, gongora. Quraanatti isa ba'an ta'e. Quraanatti kaffarte. Dhaggeeffadhu haa. Nabi Muhammad. Muhammad ani jalqaban Islaamaa ta'e. Dhaggeeffadhu saahibii waan sii mal'isi. Waan namni sii himu. Waan namni naa hime miti annan dubbisan Quraana. Baay'ee Quraana nan qaban. Nabi Muhammad ani jalqaban Islaamaa ta'e. Haati manaa hundi Islaamummaa irratti dhalataa kanarratti waliin gabu. Quraana ani siniin fudhadha. Bakka inni islaamaa bakka siin jiru. Haati isaatu Faatimaadha maqaan si galee Abdullaahi abbaan si galee. Abdullaahi jechuun gabra rabbii jechuudha. Hiika maqaa miti kan hin barbaadu. Hiika maqaa otoo hin taane haatiin Islaama turte amma waggaa kudha Gisee rabbii gisee inni dhalatu mucjisaa adda addaatu har'a naa kenni akkan gaaffisi gaafa dhufedha. Nasirree si rabbidha. Nasirree si rabbi alta. Nasirree si rabbi. Ati atamma waggaa kudha sadeettiin Islaama turteen Islaamummaa irratti dhalattee naan jette. Nabii Muhammad immoo Islaamummaa irratti akka ofiyyuu ani jalqaban Islaamaa ta'e. Sinummaa nama hunduu Islaamummaa irratti dhalatee amantii qayyarate malee. Baabilii qaraatee baabilii gongoraa qaraatee ammallee dhaggeeffadhu eegsiifi himaa caalaa fayyada. Asirratti akka natti himtuu barbaada. Nabi Isaan itti amantan kun Islaamummaanii dabalatee si galee. Isa itti adeemna rakkoon qabu. Isa mana deebisati. Nabii Muhammad jalqaban Islaamaa ta'e. Sinummaa nama hunduu Islaama irratti dhalate jettan. Nabii Muhammad nama waggaa 44 diin darbee booddee Quraana kan irratti godhe. Sigere? Eshi. Ani jalqaban Islaamaa ta'e yeroo Nabii Muhammad sinummaa nama hunduu Islaamummaa irratti dhalate jettanii Nabii Muhammad sobe moo sinitu sobe? Bakka itti jee na agarsiisi. Suura ja'a Quraana si bukka jira yoo ta'e suura ja'a 163 dubbisi. Achumaan nu dubbisnee bali biyyo. Appilikeeshiniidha kan irra jiru Quraana amma kunoo immoo dhigeessee jira waan ta'eef hanqa isaa dhiita jenna na baasa beekte. Assalaamu alaikum. Nabi Muhammad. Jechuun akka jiru namantu ati Quraana ani jalqaban Islaamaa akka jedhu. Muhammad bakka itti dhahee hin jiru. Seefii himaa ta'u dhaggeeffadhu. Hin jiru? Gala? Ni jira si bira? Galchi mee sheekha. Galchi murteessaa galchi. Murteessaa galchi. Eeyya murteessaa galchi. Murteessaa. Adoo namni irra jabaatu akka barbaadu billaa dhuftu. Murteessaa galchi ta'e. Murteessaa Abdul Murteessaa. Akkamiin nagaadha miti? Jira galata waaqa. Quraanni isa bukkee jira? Viidiyoo miti. Akkuma kanaan nu dubbista Quraanni. Suuraa 663 suuraa lamas suuraa 663 nu dubbisin ba'a. Okay, thank you so much, Alan. Okay, surah 663. Surah 663. Bapak itu 663. benar berasa. Baru? Jaatamii sadii. Oke, hari karya itu berapa? Bakasan itu ya demokrasi kali. Eeshi. Umma keessa ummata yeroo san jiru araba keessa ummaa san keessa duraatiif rabbitti ifkanne rabbitti amane anaa jiru. Oke, ilaa kanan barbaadeedhaan akkasin jenne ayyaata sana sirreeffadha. Nabii Muhammadii ani jalqaban Islaamaa ta'e dubbate kadhannuma irratti. Suura 663. Assalamu alaikum. Islaam jechuun nama rabbitti ifkanne jechuudha.
Koi ka taraa sana maiki kabat. Ishi itti fufi Tajuddin. Islaama jechuun maanaan isaa nama rabbitti amane jechuudha. Nama rabbitti iffanne kun sabniiti. Islaama jechuun maal jechuudha hin jenne laan. Nabi Muhammad Islaamummaa irratti namni hundi Islaamummaa irratti dhalatee naan jetteeti. Ati kun Islaamummaa irratti dhalatteetti. Nabi Muhammad kun Islaamummaa irratti dhalanneen siin jedhan immoo. Islaamummaa yoo dhalate booda wajjin wal argenni. Eddii Quraan isa godhe. Dhagaan immoo Quraan irra jiraan siin jedhe. Hawwa dhageessa dhufa. Dhalachuu fi amanuun takkaa miti si gala. Waan itti dhalatte takka hin beektu. Waan qaraatee fudhatte takka waan san amanuu jechuudha. Waan fakkeenyaaf haadhaa fi abbaan kee godhee turan. Kaalchara san yoo fudhadhee booda kaalcharri san hamaadha yoo badaa adda beekee yeroo san guutumatti anaatu fudhate jechuudha si gala. Karaa jallaas yoo hin jala deeme karaa tolchus yoo hin jala deeme. Yookaan karuma haadhaa fi abbaan kee kan deemu jira jechuudha si gala. Amma Nabi Muhammad dura jira mun jiru gaaffiin kun. Dhaggeeffadhu Nabi Muhammad dhalatan jira mun jiru. Maafi yafeessaa dhaggeeffadhu haa. Suuraa sanii maanaa isaa siin jira. Maafi yafeessaa maal namni dura islaamii amma islaamummaa fudhate rabbitti amane anaa jedhe si gala. Eeyyeedha bakka sirriidha bakka. Jira. San jechuun isaa yeroo sanitti uummanni isaan san maalti amanuu turan sanamatti waan harkaan tolfanitti rabbi jaanii amanuu turan. Qaama walitti dhumneerra Yaa rabbi jaanii amanuu turan so isaan keessatti rabbitti amane hin jiru jechuudha. Eeyyee. Inni gisee Jibriilitti dhufu si gala. Amata 18 ol fitee jira. Sigara, Islaamummaan asitti dhalattu hanga baaligduu sanitti yoo diina sanitti yoo duute warra jannataatiin sin jee afaan keessi faagamu sigala. Karaa ati deemteetu si hagadama sigala. Taaju salaam alaikum. Waalaikum salaam. Akka bagatti sin deebiin warra kan biraan durseeti. Gaara kan fudhattee caala. Nu fudhanne koyi maaqnaan taane. No, caala dhiisi gaafiin qaba. Anuun mataan kiyya waan gaafiin akkaatiin qaba. No, koi ka gidduutiin gadi ni. Please, just hold on, bro. Nun nak lakkin ta'u koi. Gaaffii koo na badeebisu waan quraana keessa gaaffii natti gaafachaa waan ta'eef. Okay, caala keenya waan quraana keessa gaafis taate dhaggeeffadhu kan teetii miti. Tagartee masaaf dubbisa illee gaafis taatu siin gaafadhaan. No, ishii na gaafadhaa koi dhaggeeffadhu kaa ishii maal taate mana tachoo ol galte jettaa. Okay, mee quraana keessa dhaggeeffadhu caala. Quraana keessa. Suuraa wajjin gaafachaa rabbileessa koo warra gaan gaafachaa jiru. Warra gaafachuu namatti amantaa miti. Gaaffii kootiif deebiinaaf kenna. Ittiin dandeessan yoo ta'e mun dandeenyuudhaan darba. Naasii deebisaati waan quraana keessaa gaafis taate tafeete gaafadhu yoon asii deebisu dadhabe aanuu si finima akkanuma Natti bakka isha. An deebiin barbaada malee mataa Tajuddin hin barbaadu. Sababiin isaan hin barbaanneef deebii barbaaduuf natti muu qabdu. Gaafii quraana keessaa wanni gaafis taate maalii gaafadhu. Gaafadheera kunoo gaafadhe wajjin haasaara situ dhufe gidduutti galee tasgabbaa hin gaafadhuuti. Irra deebii gaafadhu caala. No, caala keenya gaafadhu gaanaatee jira. An beekamu nama masaaf guddisaan keessillee alamfatee nyaatarraayi nama quraanillee haffatee deemurraayi. Kanaafuu waan gartee gaafis taate na gaafadhu. Akka jedhu obboleessa keenya Tajuddiniitu atiyyuun Islaamummaan dhaabbatte. Namoonni kun Islaamummaan dhaabbatte. Dhaggeeffadhu Tajuddin akka jedhee hin jeen. Waa'ee Tajuddin Amanni turan si faa gadiin si darbaa. Kau hafi tamni sen si tamni si fan na cara. Amanni ti hafi bisa menjadi si fan na cara. Ini dari chat. Suratul An'am wan ayat jaha kesati jira aku ini tije. Ambiya isa ije dan jero sansan sama amanu surat isin kaisa. Rabbi tokkicha bigamse agarte salata wa rabbi ayya rabbi khafulati ana isin keessa ana je sigala san jechuun maali ka shahaadaa qabatee jechuun islaamummaa filate yeroo sanitti namni Islaamummaa irratti ni laatu qaba. Shahaadaa qabateen Islaama ta'a tokko Islaamummaa Nabi Muhammad hin turre lama. Isa kana na taree daadhiime na ibsaa deemi. Andar khasif Ani feete feete quraana wajjin walitti
Buar talat. Quraana sobsiisaan tabeete waan nabi Yeroo san uummanni isaa sanamatti amanuu turan. Si gala? Islaamummaarraa bisee dhalattu hangam takkaan sin jedhe hanga baalirduuti sanboota waan ati hojjetteetu si katabamaa sin jedhe si gala? Sanboota islaamummaa ni fudhatta islaamummaan ati fudhattu kun keejuma ittuma deebita jechuudha si galee waan haariyaa miti. Duraanii waan rabbiin siif kanne jechuudha. Sigala. So ini syahadah ini angkat di fakkeenyaaf diinuma kiyyattiin deebi'e malee diinni haariin hin jiru. Diinuma rabbiin Ko Nabi Muhammad ibn Islaamummaan hin turredha. Nabi Muhammad tokko jedhe ani jalqaba islaamaati jedhe. Akka isa duraan jalqaba islaamaati tilee yaada quraanatti jedhama. jalqaba islaamaati hin jenne. Ani isin keessaa hundi islaamummaa hafulate akkasii jedhu wanti quraanatti kaffalu. maal jaa Ani jalqaba islaamaati. Suura quraana irra jiran suura jaadibbaaf 23 gara dhuma irratti. ani jalqaba islaamaati. Ani jalqaba islaamaati hin jenne saa Qaree irra deebiiti. Jalqaba islaamaatiin jedhu jaalala lakkasii miti. Jaafar ittiin yookaan asitti evidensi as gubbaa siif fide jalqaba islaamaati hin jedhu. Kan isin keessaa fudhate islaamummaa agartee Salamnya tuh birang kabda. Tajuddin. Ayo itu sih just for let me talk man. I just approach you. Cara ya tuh ya apa? Jangan jera bertawa kana ber. Bagaimana jirate? Durang dulu saya kamantin nanti mas. Kamantin nggak berselanti bente. Oke bente. Rabbi kan ke ini. Rabbi kan ke Yesus Kristus. Waaqayyo kan ke Kristus. Khasimu medlen Kristus makan. Ya Kristus itu. Oke itu kan masalah kudusa kiamat. Maya macam apa kalau di kamar? Apa tuh? Tajuddin apa tuh? Tapi kan kena dapat cuma pada kalau tidak nak dapat apa kau dibina kan dia dapat. Siapa damantan? Masalah kudusa ke itu. Maya macam apa kalau di kamar Quran rasa dapat demi Quran ada. Apa tuh? Masalah kudusa ke itu berarti Dan itu tak asal kau beri mante. Nadi Quran rasa dapat di Quran ada bisi. Even Davis, lagi pada apa? Cina ada bisi. Quran ada kan kamu temu ada kan kamu rasa dia bisi. Dapat itu dapat bisi dapat. Anna mereka kamu gina aswa. Ani berdawi ni saya temui. No, wakai yung benar Yesus Kami nanya. tiga fin Quran rasa dapat demi kalau nak terus tak. Macam itu kan ada dapat bisi dia bisa nak kongkap. Nama kerja tu ofi berikut tabranan. Ini cuma macam itu nak terlibat aja. Ini cuma macam itu terlibat. Macam itu terlibat lagi. Anak dulu lagi pada. Yang sambal lesin. Yang sambal lesin. Siapa deh? Wakai yung king benar Yesus nanya. Itu nggak tiga baca rumah tidak dapat. Amma dafi dapat Kan hafiz nggak baca rumah tidak dapat beli sebab. Aku itu bilang lagi pada Quran ada hafiz kenyap sih nggak ada. Quran nah dia bisa berbadu yang mau dan dia sudah dan dia. Rabbi Dan selamat. dia macam apa Quran sih dia bisa. Innal ayat artinya surah An-Nisa aja. Abi baca saya maaf di supaya tajuk di gedung dari atas. Ini bata-bata mati. Nama tu kontak sudah bahasa. Boleh sih kalau dia lagi pada. Tajuddin aku nanti aku dia bisa leleng Yesus. Anak ini chance itu. Gara-gara dijerat dia boleh lagi pada. Ani Quran nasi gabat demi Quran raga fis gabat def kalati dan devi devi sudah dia sewote devi na devi. Ela lagi pada. Kali kasih. Ya devi sudah dia. Quran sudah dia sewote moi. Na devi sudah dia sewote moi. Macam apa kalau kurang gabat na gabat tu devi si devi sewantif Quran devi ka bote macam apa kalau kurang na gabat sudah dia. Kita kan sih kada dah kita kawan ini dah ni dah pun bisa yon lift ya. Maka ngeri saya cakap dia jadi tu. Tajuddin tu vi asla gafin ni kalau tu Ini lecap. wan ini gafin. Jadi dia jadi timur nasrani dia sama lesi. Anak masih wan ini gafin ni di bisa din sira anil ni gafin tu vede itu veye. Andi saya. Oke, balik ya. Surah An-Nisa Dafi data nisa di khisa pi. Jadi dah sekitar
Meelin kute caalaa ni jirtaan toohida jira. ergamaa rabbiin hunda keessatti ergamaa Isaa, Muusaa, Haaruun ergamaa inni ummaa isaa keessatti isaaniitu islaamummaa dura fudhata. Isaanitti amantee san boodatti rabbitti amanta. Isaanitti osoo hin amaniin waan isaan si fidan rabbitti amanuu hin dandeessu. Isaan sanis rabbitti amanuu qaban. Waan rabbiin jiru osoo isaan hin dabarsin. Nabi koko Akkasitti Nabi Muhammad Islam achi wal qabataa bara. Hadiisaatu quraanaatu achi wal qabataa. Because ummaan hunda ragawani naseshe. ragaa waliin haasoo jiru. Galatti koppii godhe si. Rakkoon qabu dhiisi. Yaai isa kana koo annana mana waan ati intini jettetti garuu waan quraanaa fadhiisarra jiru dhaabatti. Suura quraanaa baay'ee sama kana yoon dubbisu baadda yuunan beeka waan muraasa waan ta'eef rakkoon qabu. Okay, marhaba. So, ergamoonni hundinuu dhufee dura ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an laa ilaaha illallah jedhan rabbitti amannee jirra isaaniitu dura rabbitti amana si gala isaan Nabi Muhammad itu rabbitti amane jechuudha mitiire. haa Nabi Muhammad itu rabbitti amane jechuudha. haa isaa amata meeqaa rabbitti amane gisee sudee rabbiin gisee ergamaa hunda qajeelchu gisee dura isaaniitu fudhata isaan daa'imni Islaamummaan tuulati kanaaf jedhe kan Nabi Muhammad. Jalqabeen islaamaatti kanaaf jedhe ka. jalqaba islaamaati gisee isa dura bare ergamoota hedduu jira isaa ati Ergamoonni jiraachuu danda'u garuu islaamummaan hin jiru isa dura. isaan hundi islaam Ergamoonni jiran jenne laan. Ergamoonni jiru garuu islaamummaan isa dura. Rasul bukan alaihi salatu wasalam taagiddiin rakkoon ergamaan hundinuu shaansii waan akka maal ergamaan hundinuu tawhiida fudhachuu qaba. An islaama ta'e islaamarraa waan takka saniin hin beekne yoo ta'e yooniin qo'adhe amma qo'adhee islaamummaan sun dhugaadhaa yooniin beeke tawhiida san fudhachuun qaba shahaadaa sun si gala. Islaamaaf islaamaan islaama jee deemee salaatu dura rabbiin tokkichaa turuu isaa dhugoomsuu qaba. Rabbiin takka ergamoota hunda Nabi Isaas Jesus isin baantan nagaa rabbi haatti jiraatu si gala Muusaas Ibraahimis Haaruunis hunda akka ergamaa rabbii ta'anitti fudhachuun qaba. Ammallee hunda wal qixaan jaalachuu qaba si gala. Akka kanarratti miti kan wal dhabne kooyi. Islaamummaan Nabi Muhammadiin dura hin jirtu. Nabi Muhammadii ani jalqaban islaamatti jedhe siin jedhe malee. Jalqaba islaamaatti Ani waa'ee taagiddiin siifata tajaajila maalla. Jalqaba islaamaatti miti haadha. Translator akka doongora xiyyeeffatu jirta ammaati. Xiyyeeffatu jirtuutu no yeroo baay'ee ustaazota guddaa wajjin haasa'e rabbilee isa dhaggeeffatu. Ustaazota guddaa wajjin gaafa haasa'e yeroo isaa kan afaan arabaa. Suuraa annisaa dubbatti aayaa dhibbaa fi jaalatanii sabbuu keessatti Ani jalqaban islaama ta'e jechuudha. taagiddiin keenya nama isin keessaa jeelaan. An jalqaba isin keessaa ummaa kana keessaa ka fudhate anaa jee laal. Anis akkasin jedhee ana jalqaba islaama ta'e jedhe. Akka jechuun islaama ta'e jiru jechuudha qaba. Ana jalqaba kan islaama ta'e jedhe. Ummaa kana keessaa ummata isaa keessaa. taagiddiin keenya Ummata arabatti. Haasanii kan ta'e hin taane bareechota jiraati ati ilmiin ati qabdu hin taaneeti kunis chaansii nu qabu. Chaansii nu qabu. Kana jiru sana meeqa ayaati qabna. Jaafar Jaafar Yaani silaasirraa ustee deeqaa fakkaatu maamaa. Aduudhiin jalqabee ilaamu ta'uu Kana jiru kana yaabu. suura 663. Suuraa gahaa kitaaba Al-Nisaa keessa jira. Eeyyee. Suuratul Nisaa. Leessa nisaa. Naam. Anaam. Okay. Jaman ini kata kata jijjiirra waan kana irra dhabe. Jawaaba isaati. Inni akka Abadee kun. yaa galchiisa. Daanifti dhangaaf gaaffii gaafatamuuf deebii kenna wal qabu. Oo. Suuratul An'aam kaatee maanta an jalqaba islaamaa ta'e fa'aatti san seeraan hin dubbifne irra deebii dubbise afaan oromoon dandeessoti baaba.
Seeraan dubbifnee dhaqee dubbisuu. Kan karaan jiru biraan jira. Maal dubbisaa rabbitti kun karaara miti ajuddi maal taate ka addaan ta'e qoraadhatti kan farta. Laa ilaaha illallah. Maal ante? Deem dubbisitee. Okay, dubbisiif. Jaafar dubbisiif. No, Jaafar ati dubbisiif. No, Jaafar dubbisheeti bakka qoraadhatti tun kan farin dubbishi. An application dhabeetti kan hin qabu. Qoraana moo amma na bukkeen jiru gara manaa jiran immoo iddoo biraa boota bahin jira. Yoon kana keessaa bahisa dubbisuu dhaqee immoo na buusadhaan bilbilli. Isuma nama dubbisedha ayyaantichi koo. Isuma nama dubbisedha ayyaanti sun. Yeroo lama dubbifameera yoo xiqqaa. Dhaabbaddu akkasiin. Ilaala kam jalaala inni quraana? Dhageeffadha afaan arabaatiin hin jiru. Qoraanatti kan fartee naan ta'e gadee dhabeeta miti uummanni kun sedha gaara waan ta'eef gara gadi kan jiranus. Ala, caljalaalee. Dhageeffadhu. Afaan arabaatiin karaa aartamu afaan oromootiin dubbisaa artan natti middu. Afaan arabaatiin dubbiseetiin afaan oromoo si dhageeffadhu. لا شريك له يلا رب وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أنا أول أمة مسلمات مسلمين يلا إرجما أنا كان جئيني مسلمة كم بنا بيتا أمة خمرة يلا أمة إسحاق أمة إني ترجم خنا الرأي يلا أمة إني ترجم خنا الرأي ماله Hawaasa Islaamaa biyya guutuutiif awwala muslimaa jechuun si'eele. Achi keessaa maal jira? Muslimiina si dura ture. Muslimiin jechuun keessa dura ture. Xiqqishoon haabsi taa'u. Muslima obbo jedhu muslima isa keenya kana zabana ammaa kana malee muslimoonni isa hedduu ture. Si'eele. Musliimoota ammaan tana jiran kanaaf. Eegeen islaamaa sana irra jiraate maaliif jecha kana dubbate? Maaliif jecha kana dubbate? Rabbi jecha kanaa adda baafadhu dura. Awwala fakkeenya dhaabbadhu siifin hima. Fakkeenyaaf si galee jecha kana maaraatoonii addunyaa irratti maaraatoonii barana fiigame irratti tokkoffaan beeyoonii siin jedhaan kana dura tokkoffaan hin jiru moo kana dura tokkoffaan hin jiru natti fakkeenyaaf kanaaf hin jenne kanaaf immoo jedhiidhaan jedhiidhaan deebisi. Jecha kana addasiifaa baasu. Jecha kana rabbiitu ergamaan jedhe moo ergamaatu uummata isaati jechuu jira. Kana jira miti maa ergamaan isa jedhu rabbiin isa jedhu jechuu qoraanii jecha rabbiiti miti maa karaa miti waan qoraan kana jiru ergamaa yoo jedhe rabbii yoo jedhe sitti amanuu qabda mirqab. Yaa dhageeffadhu jaala. An ummata an ammoo maaraatoonii barana irratti tokkoffaan bee maaraatoonii irratti tokkoffaan beeyonis hin jee dhageeffadhu waa'ee maaraatoonii fudhadhu na dhageeffadhu waanarraa namni asuma tokkoffaa bee hin jiru jechuu barbaadee jira. Jaafar Quraan salva deebi tasfiir isaa. Waa'ee kallattiidhaan waa'ee quraanarraa deebinaa deebisi malee ani waa'ee maaraatoonii waa'ee fiigicha miti kan isin gaafadha. Akkasii galuuf jeeti an jalqaba Quraanaa fi tasfiir isaa irra deebiin dandeessaa Jaafar? irra deebiin hin danda'amu. Dhageeffadhu laayaan quraanaa kana jalaan. وبذلك أقوى لا شريك له جد لا شريك له جنب رب تكين إساف جرو شريك إساف جرو سيجاره وبذلك خنت أمرت أججمي لا سيجاره دين كنا وأنا أول المسلمين أكن يجون جن علماء من هذه الأمة يا بابا من هذه الأمة سيجاره أمة أمة يروسن عربي من هذه الأمة بريت رلال سلامة قبل لا تاجو كافين تلقى نلاقي بدو بنتن سلامة مرام فرطو يجون أتي نتي آيان قرانا deebina akkanna nabi Muhammad jalqaba islaamaan ture jedhe wooti islaamummaan nabi Muhammadin ture jedhe jalqaba islaamaatiin tureen jenna quraana keessa suurame kanaatu tan
Garuu Aboo deebii akkanaa miti sin jechuun jira fudhachuutti hin jirtu. Naadii nuwaadii simeeti naadii. Warri maataa tanii walloltu asitti. Namni tokko naa deebisa. Sini namni hundi Islaamaa warra Afaan Oromoon beektu afaan Amaaraatiin siin Eeshi tataan jira. Eeshi ati naa deebisi. Ati na faana asii. laala Jaafar ati deebise. Eeshi Jaafar ati naa deebise. Abbaan barbaadan naa deebisa. Garuu deebiin barbaade malee taajudii wajjin haasa'uu qofa miti deebiin barbaade. Quraanni baaba akka ati Kallattiidhaan fakkeenyaan fayyadaminiiti suura quraana irratti hundaa'e naa deebisi. laal quraanni akka ati itti hiikatte osoo hin taane Akkan itti hiikkadeef akka jiru ittiin dubbisan akka ati itti amantuutti akka barreeffamee jiru ittiin dubbise malee hiikkannaa miti kan inni akka gaafa ati hiikan. tiraansleet godhatte osoo hin taane quraanni aayaa quraanaa na eebbifadhu akkaataa inni itti gartee kan qaama malee itti hiikanitti fassaranna malee akkaataa tiraanslee maal godhe akkana Tiraansleetii miti quraana irratti jiru ittiin dubbisan baliisa. Ani hiika garaa garaatti hin kenninee dhaggeeffadhu. Quraana miti kan hiikee hiikaatti hin kenninee. quraanni ka'echaa jiru Barreeffamee jiru si quraanni ka'echaa jiru waggaan dubbisu jiru nama quraanni ka'echaa jiru nabiyyallaahi Muhammad laal aayuma quraana kanaan sii galcha sii galee nabiyyallaahi Muhammad ummata kanaaf ummata isaa ka yeroo ammaan tana jiran kanaaf jalqaba nama islaamaati jalqaba isaa islaama nabiyyallaahi Muhammad islaamaa jettee turte jalqaba islaamaa miti islaaminaa ni fudhatee ammoo inni fudhe islaaminaa tana waan irra jira si haa galu. Ani jalqaba islaamaati jedhee dubbatee siin jedhe. Atis immoo kanatti walii galte. Inni jalqabumaa islaama. Ani jalqaba islaamaati maaliif jedhe reeggiin islaama ta'eetii jalqaba. Jalqaba ummata kanaaf jalqaba malee inni jalqabumaa islaama rabbii isaa gabbaraa ture amantii nabiyyallaa Ibrahim irratti nabii Akkana. dhageeffadhu mee. Gadaa maali? Maal taatanii sirii galuu dideewwati wantichi. Sirii quraana akka jedhee gaafa jedhu eeyya jedhee raattan. Maaliif akka jedhee gaafa jedhu deebiinaa deebisuu hin dandeenye. Amma qaalli nuti deebii keenya deebisnee jirraa fi Eeshi ashaaf homaa deebii darbineeti isa kana bukkeen darbinaati eeshi. Suura qonnaa dhageeffadhu amma dhageeffadhu deebisuu hin dandeenye jedhaa bukkee darbaati. dhageeffadhu ati ammaan tana ati Yesuus Kiristoos ilma namaa akka ta'e itti amantaa mi? Ani waa'ee Nabii Muhammad si gaafadha malee waa'ee Yesuus Kiristoos dhageeffadhu ammaan tana. waa'ee Yesuus Kiristoos deebisiin kennan na gaafadhu yoo barbaadde garuu isan hayyee siin gaafadhu dhageeffadhu deebiin hin jiru dhiitii na gaafadhu. Eessan dhaggeeffadhu inni akka nama ta'e itti ni amanta miti. akkan siin jedhe Akka nama ta'e itti ni amanta miti. eeshi koy dhaggeeffadhu eeshi waa tokko si gaafadhaa deema. Yesuus Kiristoos akka nama ta'e itti ni amantaa boo? Nan gaafatanii miti na gaafadhu siraata qaba waan ta'eef Gaafattee jirta bar gaafattee deebii eeshi dhageettiin dhaggeeffadhu eeshi koy dhaggeeffadhu eeshi koy deeshi sana deebisi gaa. gaafadhu na Yesuus gaafadhu Kiristoos akka nama ta'e itti ni amantaa? eeshi koy siin deebisaate dhaggeeffadhu Natti himi. akka jette maal taate siin deebisana taajuddiin koy al tokko taajuddiin akka gootanu na gaafadhaati isiniin deebisaatiin garuu suura isin amma na gaafattan kanaaf deebiin hin jiru quraana keessaa quraani deebiin qabu jedhaati isa booddee Ni jira. na gaafadha ishi jira yoo ta'e na Ni jira. gaafadha jira yoo ta'e Ni jira. kaasas jeessan an islaama jalqaba islaama kan jeessan kajeessan fiti. yeroo shanii waliin dubbifanne asirratti suurri kun akka jettan ulaa dhaggeeffadhaa laal tokko gaafa gaaffisiin gaafadhe booddee deebiinaa kennaati gaaffina gaafadhaa yoo immoo gaaffisiin gaafadhe kanaaf deebii dhabdeen qoy dhaggeeffadhe taajuddiin kun gaaffii kanaaf deebii dhabdeerra garuu gaaffisi gaafa naan jedha quraana keessa deebiin hin jiru gaaffiitti gaafatteefi gaaffiin Ni jira. Dhageeffadhu ni jira. Saala. eeshi naa deebisaa kan jira yoo ta'e naa deebisaa hin jiru yoo ta'e immoo quraana keessa deebiin hin jiru macaafa qulqulluudha gaaffisi gaafa nadhaati gaaffii kootti darbaa nafaan. Yoo kun maal nuti gaggeeffamu ayaan quraana akka Jarana dhaggeeffadha. Hanga ammas hin dhaggeeffanne teenya bookam.
Yoo waan takka namaa deebistanii namaa waa kan hin dandeenye chaansii namaa kanna. Bakka akkas. Namni waan hin jiru dubbatu. Caala ati gaafin ati gaafatte suuraa annisaa innaa hoyna kajuurraa gaafatte suuraan sun gartee waa'ee Ibraahimii, waa'ee Isaa, waa'ee Yaaqub hundarraa dubbata. Aayaa gartee annisaa ganni jiraame suuraa gartee 168 irraa dubbatte. Akkasuma akkam. Gaafin Maa jala jira suuraan irraa dubbatu. anama dhaggeeffadhu anaa miti kanarra xiqqaalleen akka si deebisu hin ta'u sifi nama oobsee si deebisu hin ta'a. Mee walummaa ati suuraa kanarraa Deebiin barbaade waan ta'eef rakkoo hin qabu. dhaggeeffadhu yoo ga'aan singa waa'ee kitaaba keetiraa sin gaafadhu maal jennaan kitaaba keetiraa yoo si gaafadhe yoo sin gaafadhe yoo Naa deebisi gadi na gaafadhu rakkoo hin qabu. Sin deebisa an madaala. kitaaba keetiraa wani sin gaafanneef akka gartee ni jiraami ni wallattaa ni jiraami waa takka akka Miti na gaafa. hin dandeessa. Ati amma dhaggeeffadhu Mas ati deebisa amma balleessaa argati. Deebisa balleessaa argati. kitaaba keenyarraa Gaaffiisi gaafa deebii quraana irraa naaf kenni gaheetii macaafa qulqulluurraa quraanarraa bakka feeturraa Tajaajilli itti deebi'e ishee jedhatti. Yookiin Jaafar itti deebi'a. Quraana irraa soorri nama gaafate kun deebiin qabedha bukkee darbaa hundi keessatti walii galaati. deebiin qabu jeeni gaafii tan teenaa gaafatuun jee Gaaffii irratti gaafa quraana irraa deebiin qabu jedhaati. Gaaffii macaafa qulqulluurraa na gaafadha. maxaafa ras gaafadhu Gaaffii irratti amma na gaafatte deebiin qabu jedhii dubbadhuuti. Quraanni keessa deebiin hin jiru. Gaaffii ati amma na gaafatte jedhii darbiiti. Gaafadhu siin jira gaafadhu maqaan jabaa. Waa tokko itti dubbadhu. Akka jettee dubbeesti gara ta'a nama 56 dhaggeeffachaa jiraatu. Gaaffii na gaafatte deebiin hin jiru na gaafadha. caalaa keenya dhaggeeffadhu bista waraada keenya Dhaggeeffadhu ishii. Dhaggeeffadhu. afaan oromoo sin waraada dhaggeeffannu Gaaffii quraana keessa na gaafatteef deebiin hin jiru jedhiiti. Keessatti aayaa jahaadha. atiin kuni caalaa keenya afaan oromoo Ana miti ana afaan oromoo sirriitti nagaa. Okay, afaan oromoo dhageessaami. Afaan oromoo dhageessaami. Na dhaggeeffadhu dhageessa akka deeqa takka naa so'anni. Afaan oromoo asuunami. Quraanarraa gartee deebiin hin jirtu waan jettee sifi nama mataa guutuutti gartee akka quraanni gartee deebisaa dhabeetti mataa guutuutti hin geessin. Quraanarraa bakka feetarraa gaafii barbaadu gaafadhuu sin jenaa si deebisa ammaan tana. Ani kun gaafadheera. Gaafadhee nan deebisuu hin dandeenya miti. Wayyaa rabbii xiyyaa. Gaafadheen dandeenya. Tokkoyyuu naan deebisne yoo ta'e maaliif si gaafadhe? Isan si gaafadhe gudee binaa kennuu Na dandeenya. gaafatte Nama shantamatti jire. Ati taasira moomaa isaa anaaf hin galle. Gaafii gaafatte siin deebifne akka ati feetu Naa deebisne meerre. Gaaffii si gaafadhe meerre ga'e deebiin. Gaafii Naa deebise. Eebbisiraati irratti wal lolaatu miti eebbisiraati. Taajuddiin maal adii Nama shantamatti wal lolaatu. nam tokko qofa dubbadhaa. Deebisa fakkii na faana dubbadha. Caalaa keenya Tokko sin gaafadhe nama shantamatti irratti wal jijjiire. namni jiru miila giisa kanaa isa caalaa keenya akka obboleessa keenya akka miidhagina qabda fayyaadha. Nagaareeyye. Na jiraadha obboleessa kiyyaa dhiiga kiyya. Mee wanni ati gaafis taatee ati gaafachuu barbaadde maali? Suura ja'a 163 irratti Nabiyyu Muhammadani jalqaban silaabaate jedhe. Isin immoo namni hundinuu islaamummaa irratti laata jettanii. Isinitti soba immoo Nabiyyu Muhammaditti sobee isinii jedhe laal. Laal nuti hin sobne Nabi Muhammadillee hin sobne. Eeshi walitti nu aarsu kaa eeggiin sobne ta'e quraanaa bariisa keessa dhaabbatu walitti nu. Naasi haa sababeeffadhu. Yoo dhugaa barbaadde ilmi namaa kun guutuun yeroo dheeratu. Muslima Eeshi ta'e ragaa wajjin. ragaan siima dhaggeeffadhu. Ilmi namaa hundi muslima ta'e dhalata. Kiristaanummaa kan Dhaali abdii ragaan isaa. dhaggeeffadhu akka isaa akka fi beekutti hin deebisa dhaggeeffadhu ati. Ilmi namaa hundi dhiiga dhalatu muslima ta'e dhalata. Akka beektutti miti akka garaa irratti barreeffamee jirutti. Akka beektutti Maaliifii naan jedhe dhaggeeffadhu gaa dura na gaafadhu gaa na gaafattee misiif hin deebisa. Wanni kiristaana jaamte addunyaa kana gubbaa hin jirtu. Iyesuusin kiristaanummaa Islaamiyyuu dheengadda Nabiyyu Muhammad irratti dhufteessa.
Quraanatu dubbate. amma na gaafattee minaas Ejjina deebisira. Hin jirtu miti. maal na cinaan dubbatin na gaafattee Irratti dubbatiin kaasira teessee. Suura Quraana waliin deebisi malee. na gaafattee na cinaan dubbatin Nama danda'e dhaggeeffadhu laal. ayyee ilmi namaa Suura akkasirratti akka jedha. Suura akkasirratti akka jedha. Insaanummaan dubbii tura jedhi naa deebisi. Nama naasara. ragaa quraana wajjin siiqan deema dhaggeeffadhu maatiit Ragaa quraana wajjin naa kenne jedhe isa booddee na siiqan nuufin deeman jedhin ilmi namaa kun guutuu dhalate muslima ta'e dhalata ragaa naa biti. ragaan siifin hima matuma keessaan siiqan dhaggeeffadhu Suura meeqa meeqarra? dhaggeeffadhu kiristaanummaan dubartiin guyyaa 80 siifin hima kiristaanummaa kaati. Ragaa biti. Ragaa waliin. Ragaa eessarra akka jedhe. Ati maal natti miidhasa? Maal jirtu? Maal dhaggeeffannati? Fayyuma dubbii dubbataareetu suura naan kenni. Ragaatu naan kenni. Suura ragaa naan kenni. Ati maal dhaggeeffannati dura? Dhaggeeffadhu dura. Ragaa malee ta'e si dhaggeeffadhaa ta'u atoo yaada kee dubbachaa akka ta'e hin beekan. Baxaabbaxeetu soobaa su deema dhaggeeffadhu boo. Ati kiristaanummaa kaate guyyaa 40tti kaate. Kiristaana ta'e isin jaanii si xammaqanii. Dubartiin dantee immoo guyyaa 80tti kiristaanummaa kaate. Amma isa miti amma nabii Muhammad islaamamuun soomamuun tokko. Naa deebisi. Siin deebisa dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu Deebisaa ta'e. dhaggeeffadhu Iyyasuusin kiristaana taasisanii hin jirtu. Taduraa. Na dhaggeeffadhu sirriitti. Dura ati baxaabbaxee kan teessoo baasu malee xiyyeessin galtu. Ati kiristaana galtee ergamaan Isaan jirtu akkanatti. Nabii Muhammad islaamaan turre islaamummaa irratti dhaladhe hin jenne suura 163 si gaafadhe nabii Muhammad ni jalqaba islaamaa ta'e. Ati immoo islaamummaa irratti dhalatte naan jedhe. Nabii keenya islaamummaa irratti dhalanne namiti. Islaamummaa irratti dhalanne namiti. waa barachuun deemture. Waa barachuun Miti waa jechuu miti kaa. Ati quraana kaadhaa jirte quraanatti kan faraartamati. Quraana siin caartamati. Ati beekta rakkoon Nabii Muhammad caalamu situ kaa. Hogguu waa'ee Kiristoos kan keetii fi kiristinnaa kan teessitti maaliif dibamtee natti Itti baboo miti. Na gaafadhu gaafii barbaade garuu suuratti na gaafatte kanaaf deebiin hin jiru. Quraana kana keessa suurata na gaafatte deebiin hin jiru na gaafadhu waa'ee Yesuus. yeroo Yesuus moo dhaggeeffadhu Yesuus. Quraana kana keessaa Mee gaaffete na gaafatte deebiin hin dhaggeeffadhu jiru. ayyee. Waan Yesuus Gaaffii na gaafadhu siin jedhu. waan Yesuus gaafadhu ayyee. Naa deebisa. Eeyyee akka jettu jalqaba gaafa na gaafatin. Quraana keessa deebiin hin jiru. Ayyee naa deebisa. Amma naa deebisa. Suuratti na gaafatte deebiin hin jiru. Ayyee amma naa deebisa. Ayyee tatti naa deebisa maan dhala. Amma jecha kana dubbadhu kaa. Gaaffete na gaafatte quraanaa badiisa keessa deebiin hin jiru jedhiiti gaaffii na gaafadhutti kofiiti. Atiin koyi. Maal ni jira. Gaaffii gaafadhu deebiin hin jiru miti hin jiru jedhiiti gaaffii na gaafadhu taphatuu jirudha. يولد على الفطرة Gaaffete na gaafatte deebiin hin jiru jedhiiti macaafa qulqulluurraa gaaffii. Jaafar keenya beektaa kiyyaan akkanumatti siifin hima dayyuu sagaltee rabbi namni gowwaan akkanumatti siifin hima waan hin taane Gowwaa miti qabu beektaa. Ati amma laa. أو نجيب له كل مولود الفطرة كل مولود يولد على الفطرة Ashannaafee jinaasaa meemi. yeroo tokko mee gurra naaf ladha. Namni gaafii tokko abeet. Dhageeffachaa jira. Akkaataa gaafii keessatti sirriifadha. Yeroo tokko. يولد على الفطرة Eessatti akkas suuraa kamirratti akkas jedha. سيجارة قافي برد برا Suuraa kamitti akkas jedhamee fakkeenyaaf. Bar wanta tokko erga gaafii كل مولود يولد على الفطرة dhaggeeffadhu suuraa kamirratti. dhufti jechuudha gaammallee namni Gara tafsiira isaatti hin darbiin gara eegasaatti osoo hin darbiin dura fuqarra dalagdu Jaabar jechuudha. yeroo tokko Kana miidhagina. yoon isinitti himee isin fudhattanii silaa naguma nama Jaafar ragaa wajjin dubbadhu kaa Jaafar koo suura kamirraa qabdeedha maal taate. Gaafa taragaagge maaliif wanta tokko jechuun ragaa qabatamaa qabaachuu qaba. Kitaaba ofii harkaa qabdu dhugumatti dubbiseetiin jedhettiin amanamoonni fi kan jettu taate iddoo kanaaf akkanatti akkana ja'a miti. Akkanatti of keessaa yaada namni sin naqeessa jechuu dandeessa waan ta'eef jecha sin amannu kitaabatti waan amantuuf kitaaba irraa dubbadhu. Wanti si gaafatames kitaaba irraa deebisaa laadhu malee kitaabni keessan yoo fi gaabii hundaaf deebisaa laanni ta'e ragaabii. qur'aanni deebisuman deebifneen qabu sii galee
Deebii quraana deebii gaafa. Isaan quraana isin kana dhiisi isin ammaan tana warra beenta ammaan tana barra ammaan isin ijoollee gartee ammaan tana caala dhageeffadhaa mana gocinaa hoggaan dubbatu naman dhaga'uni ijoollee hubannoo hin qabne gartee hubannoo quraanaatis hin qabne maaliitis hin qabne asi gaafii gaafannettanii minaamin gootu gaafii Amma dhaqaa gaaffii kana ittiin Gaafii garee shaataa dhaqa. Gaafii gaafadha. Ijoolleen dhaabbata kullu mawludii kan fakkaatiin jechaa hin jiru. Ammoo wanni siin goon hin jirtu baabaa kiyya qaali. Taajabbiin wajjin haasaa waan ta'eef laati dhaggeeffadhuudhaati. Deebilee bisu dandeessu yoo ta'e maayikii kee gaafattee nu faanaa sun hin barbaadde. Kunaanarraa deebilee. Gaafii akkasii gaafadheetu maan bu'aa. Na gaafadhu garuu quraanarra deebiin hin jiru gaafate gaafateef jedhii na gaafadhu. Utuu ati deebii quraanarra gaafate Ayya akka jedhiitii deebiin hin jiru gaaffii ati quraanarra na gaafatteefi. Namni hundiyyuu islaamummaa irratti dhalate kan jedhu deebiin hin jiru. Nabii Muhammad islaamummaa irratti dhalate jedhiitii macaafa gurgurraa gaaffii na gaafadhu. Ni jira gaaffiin quraanarraa quraanni waan namnummaan gaaffii gaafatee quraanarraa kadhatu. Maaliif nama shan taatanii wal jijjiiratanii dadhabdaniire. Ani deebinaa kennee siin jedhu deebinaa kennuu dandeenye. Quraanarraa fi galee aboo suurata barnoota amantii nama biratti jira. Sanirraa akkasitti nama shaniin wal jijjiiratanii namni kun hadiisa si haa galu. Aboo Jaafar quraanilleen akkasumatti si haa galu. Islaamummaan akka deebii hin qabne irraa natti himtanii isin. Saala dhaggeeffadhu. Saala gaafii tokko gaafadhu. Gaaffii tokko irratti daqiiqaa 15 ol namni shan irratti wal jijjiiranaa deebisuu dadhabe. Akka sareetti iyyaan waliin Hin fudhadhu waan nuti jennu ashannaafi. Sidiiseenii amma isuma gaafii tokko gaafate suuraa jaha aayaa 163 gaafate. Suuraa kan bal'aan Muhammad jettee Muhammad hin jenne rabbii kana Muhammad hin jenne. Gisee eegamu dhugumaan rabbiin san qulqulleeffachuu qaba. Shahaadaa jechuun rabbitiif kennuudha. Rabbii san amanuudha. Namni isaan booda amanuus gisee duraa eegamaa sanitti amanee san booda rabbitti amana si gala. Waan ati hin fudhanne takka nama biraati malee ta'an geessu si gala. Kanaafuu ambiyaa san keessa yeroo sanitti sanama gabbaruu turan. Arabni eegala waan adda rabbii ilaalii gabbaruu turan. Isaan keessaa islaamummaa jabsee tura sana wanti haala gabbadhu. Isaan keessaa islaamummaa dabbataa rabbiin kakkalleef Nabi Muhammad islaamummaa jechuun maal jechuudha? Islaamummaa jechuun rabbii san dhugoomsu jechuudha. Gisee Jibriilitti dhufu Bisa Jibril curufu, dina Islam kana Muhammad beene ture sigala. Ifu kannan. Ya takka barreessin beeku qaree sin beeku. Sigala. Jibril bisa tibu Islam kan dalata bisa sin dabbachi. Namni Islam sun namni hundi Qur'aana beeka hadisa beeka rabbi takkicha san beeka. Namni sunus rabbiin akkan hojjetti ilma namaa fi jindii waliin anuulee Ada Abdullah kan irratti malee akkuma na gabbaruuti jechuun ma'anaan isaa maali? Rabbiin ala waan biraa yoo gabbarte malee waan sanirraa baatee jirta jechuudha. Yoo tanaafi ilmoon islaamummaa jalatti gisee jennu ilmoon osoo addan baafatiin diina kana sirriidha, dhugaadha, gandara osoo addan baafatiin tajuuti yoo taate islaama jechuudha jannata seena. Achi dabartee waan haadhaa fi abbaan kee namni hundi islaamummaa irratti dhalachuu miti nabii Muhammad islaamummaa irratti ergamaan hundinuu bisee dhufan Muusaas haa ta'u Ibraahiim Istiisaas haa ta'u bisee duraa baay'ee itti ergama isaan ni sodaatan isaan sodaatanii rabbuma kanaa gaafii sadaafatu jira san booda amana inni san sigaa bisee amane booda Umma isaati file jechuudha. Adoo an ergamaa rabbii biyyee ibsuudhata. Muujisaa adda addaa rabbiin kennaaf. Fakkeenyaaf muujisaan ergamaa keenyaa nabiyaa rahmii ibnu hajiratu kitaaba. Bikoos takkaa kataleen beeku takkaa kareen muujisaan isaa nama jiree kaasa bishaan gubbaa deema waan hedduudha. Muujisaan Muusaatiif
osoo arradaan agartee Nama si gaafadhe. waan adda addaatti ta'u saniifu islaamummaadhaan dhaggeeffadhu maa nama dhaggeeffachuu bartan rakkoon ta'e. Ini jen, umat ada tuh, umat seperti itu. Abo pente. Ini si berpente wata kanggalani. Wani si naman tiet mejel. Ini mau. Tapi itu jen lagi apa dulu? Umat itu kan anjing, umat Islamun mah ada tuh. Hah? Islamun mau juga isundur anak itu. Jadi kau jika nak kata isatu sudah sambil bisa ini sudah aman apa dah? Kemana hal aman. Baru batu yote. Amma to ko yuda fikara jada apa juga dande tajudi na maja fari mota su baju. Baru mu korara jual betu yumi det. Atau banyak berata. Kalau nadi visi mereka isan nanti berdoa. Aman sana sini Quran Ada Islam marah jum betu. Kalau nadi visi cingol itu benar. Itu Aman sana. Aman tumman isin akan teman. Tietanin tunura kan ke dusia kan jual kabar itu. Yesus Kristus nama. Karena mengajar Rabbi tanin. Sira pun tabu. Ama wan berana kini lah. Ama di sini. Gafi berapa itu marton. Oke, di sini gafi berapa marton. Ada betul. Gafi itu kalau kita aku sini di sini wajib nasi. Nama siapa? Minister kan yang bisa. Iya. Nama siapa? Tajud di sini lagi Fatman. Nama siapa lagi jelas tinggal pada dia bina kena. Mana kena. Muhati Mana itu ustaz ke sawama. अपने दिन ना देखा नहीं वो अभी वही ताने मन नहीं देखते वही तो बुरा नहीं देखता Tapi cangkira. समझो ना Iman, mana करे सादा हो सर dan negara Brahmana beraja sampai karat ini. Cangkira. Tidak Tidak itu akan jadi jarak. detailing deh, cara ada betul. Wan tak bisa dah tu detailing saya sekarang itu betul itu wan tak khutbah tak. Kalau tu ini, kalau tasfir wan ini Ani koi. Gafi to kucing gabar. Nama santul jijere gafi ko dibeli bikin udah ada. अपने तो नंबर डग गया पहले Jadi ada darban jadi man. Indende juga ada darban. आप ही गावे तो मैंने नंबर डग गया bawa ini sendiri sih deh. Asan na. Tapi dia sudah teman kan. Nandaga. Jadi dia sih. Jadi afambe to wajini na asay me jadi pun ada bisun nanne nyabeta nama santane yu. Eshi tajuddin immoo gaabii itti gaafatte kan deebisuu danda'u tajuddin immoo aanuma rahamar isii jedhu kanaatu mana करे सादा हो सर के नंबर डग गया नंबर डग गया तो वही baay'ee gaafii kanaaf deebisaa laachuu hin dandeessa gaafii caalaan isin gaafate kanaaf deebisaa laachuu hin dandeessa ये भी सनी खबर जरे Tapi lari sudah saya nabi. Bagaimana? anis miyuutii irraan godhadha yookaan tajuddin atis miyuutii irra godhadhu gaafii kanaaf yoo ni kan dandeessu taate kan baratte taate deebisaa laachuuf caalaadha. Asal nabi, mana bisa? Sisi dulu. Dhagaan jira tajuddin. Because of the baby. Ini naga, akata ini sekarang itu dengan bersifat superior. Jadi, ayah itu one ini just zaman kesan akan jadi. Masih dapat demo. Zaman itu Rabbi lah kerja Rabbi berdoa. Quran ini wahyu besar Rabbi. Wana ini anda takafa Islamati, anak takafa Islamati. Kerja ini je. Je ini je Rabbi kerja kitaban sih, kan? Kitab Eshi Erjama tak Rabbi bisa erja. Erjama Rabbi berga dunia kana berarti Quran itu sebenarnya tidak bisa sebenarnya Musa Isa alaihi salam kisah jatuh kana sebenarnya ini dulu Malik itu Rabbi tak kerja itu bisa dura Isa Rabbi ki amanu kapan Isa itu amanan bodoh ambiya amal sejenak semua kerja acuan itu amal itu kena mahdinta ini kenapa dhagaan jira garuu waa'ee Muhammad Wan ati isin aman ne takka na mafninta akami Eshi tumura islamo to keessa itti hiri yen sigale islaamota keessa yeroo jedhu kana islaamummaan turteerti. islaamummaa kadura fudhate sigale isin keessa yen amma isin keessa disee inni jiru islaamummaa anaatu dura fudhate disee jiru ergamaa nabi Muhammad kun ambiyaan inni rabbiin itti ergi yeroo duraatiif araba ture arabiin sanama
waan harkaan ittiin tolfatanitti gabbaruu turan si galee rabbiidha jaanii amanuu turan. Tajuddin Islaamummaan bara jechuun Muhammadiin dura turte jechuun jirta fakkeenyaafati. Islaamummaa Muhammadii duraan turtedha. Muhammadiin dura turte fakkeenyaaf Nabi Musaan Islaama fakkeenyaaf nabiyyoonni kan isaan Muhammadiin dura turan Islaamummaa isaan dura turte jiraachuusi nabiyyoonni isaan dura jechuun Islaamummaatti amanuu qaban. Fakkeenyaaf dhiisimee Islaama jechuun maal jechuudha normaaliin? Islaama jechuun rabbii tokkichatti ifkannu jechuudha. Rabbii tokkichatti agartee ifkannu itti amanuu jechuudha. Fakkeenyaaf jechuun wanta kanaaf ragaa kan booni qabdaa fakkeenyaaf Islaamni sabnichi jechuun Allah hajama afaan Ingiliziitiin. Rabbitti amanuu jechuun ajaja rabbii guutuutti fudhachuu jechuudha si galee. Eshi Musliima jechuun maaliidha? Musliimiin nama Islaama amane sani. Nama Islaama amanu? Islaamummaatti nama amanee Musliima jaama. Si galaa? Islaamni diina. Musliimni nama diina san fudhate. Baay'ee warra wantichi jechuun maaliif namni jalqaba dhalate ishee fakkeenyaaf Islaamummaan karaa Nabi Muhammadiin dhufte namni jalqaba dhalate namni jalqaba dhalate Islaama jechaa jirta. Dhaggeeffadhuha. Islaamummaan rabbiin bisee yoo hadiisaa waliin asii kaayatiin jira Quraana isaa waliin. وخلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. من ما تجني عن قليل أكن جبرني فيه. ربي جبرني لكم ربي في فضل لكم ربي شريك عمل لكم وان براسي على سجلا وان براخر بين سجلا. ربي ما يفوق ما يفوق لا ربي المال ما خليل وما أكن جبرني فيه بسجو. كيف خراج الله ذي المال وتيني ما يفوق كيف جبرني لكم. hanga namni kun baaliqu si galee maal hanga namni kun toltuudha moo hamtuudha adda baratu waan takka ittiin gaafatan si gala amma fakkeenyaaf nututu karaa jallaa deeme jechuun namni fakkeenyaaf karaa jallaarra jiru karaa daandii qajeelaa isa barbaachisa miti. Daandii qajeelaa isa barbaachisa jechuudha. Daandii isa barbaachisa jechuudha. Gara rabbiitti dhufuudhaaf fakkeenyaaf jechuun yeroo tokko caalaa naaf ture gaabii irraa xiqqoo waan tokko asirratti yeroo tokko amma fakkeenyaaf namni karaa qajeelaarra jiru karaa ni barbaachisa. Namni karaa qajeelaarra jiru karaa hin barbaachisu. Ni barbaachisa hin barbaachisu miti. Eshi suuraa tokko irra naa deemee kitaaba yoo ni harkaa qabaate ta'e suuraa tokko irra deemee naa dubbisi. Okay, laal waan isin achi suuraa takka takka raabuu murattan kana dhaggeeffadhu suuraa takka makkatti biseebu makkatti buusaan jennee suuraan takka biseebu waan inni bifuuf waan inni itti deemuutu jira si galee namni qajeelaan karaa qajeelaa Nabi Muhammadu rabbiin yeroo takka takka akkas yoo goote akkana taata akkana godhii jee yeroo takka takka Muhammadu rabbiin aayaa ichi buusa si gala isumattu haruma qajeelatti osoo jiru si gala so waan san fudhataniiti akka biratti Suuraa gaafatan deebi'ee bisaan jirtu Taajuddiini akka boodanu walumaa galatti walii gallaati dhaggeeffadhaadha. Ni walii gallaati akka jedhaa darba. Aboo jiran Deebisee taphati. Taajuddiin yeroo tokko gurra namaaf laaddu maaf yeroo tokko gurra namaaf laaddu. gaafachuu jira Si gaafachuu jira miti na gaafadha boodarra gaafii nama otoo hin deebisne gaafii nama gaafachuun hin danda'amu yookaan immoo hin beeku jedhanii harka laachuun dirqama. Waan ta'eef wanta kana hin hubanne yookaan immoo kitaaba nama hin beeku yoo ta'e wanta kana dhagaa kan qabda malee dhaggeeffadhu Taajuddiin nama afaan hin dubbatin obboleessa kana keessummeessa yeroo tokkoof. Eshi ayyee suuraa tokkicha irratti suuraa yeroo hunduma ittiin salaattan ittiin sagaddanidha. Garuu immoo daandii irra qajeelaa irra namni jiru daandii jechuun gara rabbiitti nama geessu irra inni jiru daandii gara rabbii biraatti nama geessu hin barbaadu waan ta'eef jecha daandii san irratti na jabeessii jedhamu na qajeelchii jedha. na qajeelchii
Rabbiin ilmi namaa addunyaa kanatti hawwii guddata. Fashannaaf waa tokko sirriitti hima. Bilaa waadhaan itti Ani sirrii jedhaa achirratti daandii sirrii na qajeelchina malee laa dhaggeeffadhu hijina siraatal mustaqiimii baantaati. Si bira daandii qajeelchina islaama taateef jannata seentu kiristaana taateef azaaba seentu rabbii lafa jannata kan si galan. Ayyaayee lakki islaamummaa keessa dubbachuu dandeessa kana. Dhaggeeffadhu kiristaanummaan jiru waliin dhufna. Kiristaanummaan duuba ragaa kitaaba keessan akka kiristaanummaa Jooson baay'ee keessa yoo naaf Gaafattuu bitaa jiruun deebisii kenna. Maal kiristaanaa Deebiin qabnu miti. waan biraati. Ani isin kennan. Wanti jedhamu hin jiru. Ani isin jedha waa'ee kiristaanummaa. Waa'ee kiristaanummaa irratti waa'ee Yesuus Kiristoos irratti gaaffii barbaadan hin gaafatu deebisii hin kennan natti isin kennan. Deebiin qabnu. زعزعت اهدنا الصراط المستقيم يا رب خراف فتيرتي لغة التي جميع وقت خدمه المنا ما في نجوا نقرا المنا ما نجوا نقرا المنا ما أن كل دا دانجي كل خلاص الران جرا خلوتا تنجر شغله كيف تنافو ربي خدمه ثلاثة تفسير سورة أسودان سورة الكتاب جامع سورة الفاتحة هذا Ati jaatin sudah pada Bible ini saya baca Jesus Rabbi lejau merah bas. Jalqaba irratti rabbi jechuun maal jechuudha afaan kamiin jedhaan? Tajuddin. ربي ليكن ربي مكان سبلتني سبل كذا الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب والباطل مكان سبل ربي ما بيصدقها مكان كيف جدا خنا يقول بكرة كيف كل عشان ده ويمشي ما بيصدق Ishinaayii ربي يكون أتي أفان عربات في جنتا ربي يكون الله يكون أفان عربات كتابنا أفان عربات سورة سورة قرأ الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أفان عربات ربي كتاب شخصي كان بدون نبوة سيدنا Tajuddin. بايبلين سيدي جيران كان أفان أمارات سيدنا نانو أمار البيت Wanti guutuutti deebisuu hin dandeenyeef bara wanta kana jechuun afaantu afaan biyya biraas ta'e sila afaan because afaan amaaraa hin baafatin kiristaanummaa fudhachuu hin dandeessuudha. amantaa fi sabummaa walitti hin dhuftu ati bara jechuun amantaa fi sabummaa Kanaafuu amma baayibalii keessa ni jira. Ati Oromoodhaa bara. ati na fakkeenyaaf jechuun amantaa fi saba gargar baasa rakkoo guddaa miti jechuudha. Oromoo taatee Sabummaa keessaa fi afaan amaaraan waan katabanii ashannaafi fa'aa baqqalee fa'aa gabicha maarree fa'aa yoo ta'e malee kiristaanummaa fudhachuu hin dandeessu gaafii sidaa qabdudha. fakkeenyaaf amantaa fi maqaa maaltu wal daangessiti fakkeenyaaf. Anaa gaafii gaafatan. Muraasa Irra deebi gaafii kee. Nabi Isa alaihissalam Nabi wanni Rabbi Nabi Isa Rabbii jettanii amantanii meette. Eeyyeen amantiin kiyya kiristaana siifiluma dhage. Eshi Nabi Isaan sagalee Rabbii kan kara Rabbiitti nama geessitudha. Fakkeenyaaf jalqaba sagalee ture sagaleen waaqayyoon bira turte sagaleen waaqayyo turte. Qawliin Rabbiitii fi Rabbii gargar baasiitiin itti himi kana. Waaqayyo kun Waaqayyo afaan ture eshi Allahaan sin jedha bakka Allahaan. Allah afaan Arabaatiin afaan. Nabi Isa Rabbi tu Eshi Dia dah tahu nama dia ada. eenyu eenyu irraa Dia dhalate? Maria ada. Eshi abbaan isaa ta'e eenyudha fakkeenyaaf eenyu irraa dhalate? Abang Eshi inni jecha Rabbiitii miti. Arab mana? Jecha Rabbiitii miti jecha Rabbiitii miti. Rabbi saya jenis
ta'e jeeriiti miti fakkeenyaaf wiitii ergamaa Jibriil yookaan immoo kitaaba keessan keessaa gara marjamaatti ergusan maal jedheen? Eeyyeen maal jedheen? Jecha rabbiiti moo jecha rabbiiti miti isaan? Angaasee haa miti beeka. Waan sheeka ta'een jecha sittiin jarjaru dhiifama garuu suuraa marjama irra kan dubbatanii fi Yohaannis boqonnaa tokko irratti kan dubbatu san wal cinaa ilaalu. Jalqaba isa sana Inni rabbi jettanii amantammoo inni rabbi jettanii amantamu. inni dhageeffadhu laal sagalee rabbiiti yookaan immoo kitaaba keessan keessattuu qawwee jecha rabbiitti gara keetti finnee jeen marjamaadhaan immoo Yohaannis tokko irratti maal jedhama tokko irraa kaasee jalqaba sagalee ture sagaleen Allah hambira turte Allah afaan arabaatti si godheeti Allah hambira turte sagalummaan sanuu Allah turte wanti hundinuu isaan ta'e waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedha. Akka Allah hambira turte ati akka hin beektu. Kitaabatu nutti dubbata kitaaba qulqulluun nutti dubbata kitaaba ifaa jechuudha. Sirrii miti nuti akkamatti amana beekaa? Nabii Isa ergamaa rabbiitii jennee amantu. Ergamaa rabbii jettanii amantan. Ayyee fakkeenyaaf obboleettii godhagee kitaaba qulqulluututu dura turame kitaaba fakkeenyaaf dhageeffadhu. Yaa tokko gaabii naanuma dhageeffatta waan ta'e siin jedhu. Amma fakkeenyaaf nabi Isaa moo nabi Muhammadiitu dursa ture fakkeenyaaf yoonii fi kitaaba nabi Isaadhaa miti. Kitaabni nabi Isaadhaa kitaaba nabi Muhammadiin dura ture isaan booda. Dura ture miti fakkeenyaaf yoonii fi achi keessaa yaada fakkeenyaaf kitaaba keenya keessaa yaada fudhattan yookaan kitaaba keenyarraa laallattan yookaan kitaaba keenyarra dipendentii taatan kitaabni keessan of hin danda'u otoo ta'e. Isin ni jijjiirtan kitaaba keessatti. Obboleettii koo siif hin fudhan mee eessatti jijjiirame natti himta kutaa kana yoo jijjiirame dureen kana ture naan jedhe sirriitti nan amanatti. Jechuun ka duraalee sunii fi gartee old testament Old Testament yookaan immoo kakuu haaraa kakuu moofaa kan jedhu kun siifin hima kana jechuun Iyyasuus Kiristoos yookaan immoo nabi Isaan osoo gara biyya lafaatti hin dhufinii fi erga dhufe booda garaagarummaan malee jechuun kan dhiibame hin jiru lachuu walirratti kitaaba qulqulluu jedhama. Gaaffii biraas gaafanna. Kanaaf jechuun kana fudhattee akkamitti namni isaa jiru? Kana fudhattee jirtaa miti garuu isa jalaa fudhattee jirta. Sii galee jira? Yookaan sii galeera? Kana bira fudhu wanta tokko kana fudhate. Akkamitti oguu isa ajjeesuu dhufan sana fidaaduu hin dadhabee. Oguu isa ajjeesuu dhufan sana. Ishii ayyee kanarratti deebisaan siif laadhu jalqaba namni aarsaa fakkeenyaaf ilmaan Aadamii fi Hawaa ni beektaami. Qaayinii fi Aabil immoo ishii isaan sanii akkasii miti dhageeffadhu isaan sanii rabbiif aarsaa jedhama nu biratti fakkeenyaaf wareega isin biratti jedhama natti fakkaata beekaan lachuu irraa beeka waan ta'eef aarsaa rabbiif dhaleessaniitu jira. Aarsaan inni tokko qotee bulaadha jedhe inni tokko immoo tikseedha. Isaan lameen kun jechuudha. Inni tokko maali? Aarsaa wanta midhaan inni galfate sanirraa rabbiidhaaf kenna yookaan immoo rabbiif fuula rabbii duratti dhaleessa. Inni kaan immoo qalma bushaayee yookaan immoo re'ee irraa waan qabu irraa maali dhaleessaaf aarsaa qalee jechuudha. Sigalee yeroo kana aarsaa namni fakkeenyaaf namni gatii cubbuusaa namni jalqaba kan bibee jannataa cubbuu hojjeteeti yookaan immoo yaada rabbii cabseeti. Waan ta'eef maali gara jannataatti deebi'uu hin dandeenye namni kallattii kanaan bakka jireenya argachuu hin dandeenye maal godhu qaba? Qalma qalee rabbiif dhaleessuu qaba. Gatii
Isa jiru Kalma qabee daree suuqaa. kitaaba keessan keessa waan hin jirredha gaa fakkeenyaaf maal goota? Hin jiru kitaaba addeessaa keessa jira fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf laggeera waan jiru waan makkanii fayyadamu. Eshi maalin si baasa? No, amma barreessanii gaafa jirsun barreessuunis gaafii midhaan dasa beektaa suni gaafii biraati. Ta duraa. Eshi Rabbi inni gaddee nabiyyu laayisan ani rabbi na gabbaraadhaa eessatti isin jee irraa baramu gaafii biyya beektaa. anatti amanaa jedha. Siifin hima. Eessatti jedha. Isan ergettis amanaa jedha. Eessatti jedha. Taalibdan. Rizqoon fidaa bartan so'aala. Ilmaan ayyaa maalirra jirtu? Maashaallah. Assalamu alaikum. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eid mubarak. Biran jirtu. Wanaagsan bagattiin si beekama. Nagee qabda. Adiina waalaikum. Gabadha walmaan jirtu. Maalin jirtu adeessi? Ijoollee waliin daddaleen iskisi dadhabbiin jira. Isin biraa alkuudha samti dhamma. Beri ganama subii biyya teenya san. Akkasi dhugaadha. Biraa amma jirtu. Gaafa Itoophiyaa jirru kaasa'atana kaanee kaafa xalaaf kaasa'atana. Haa dhugaa riftanii nuti bishaan dhuganii kaafa. Meedha maantaan eessa. Gaafii deebisaatti jedhamu taajilli sollee biraa hotan sana bada. Eebar wali gala kinatin biraa hotan jibbudha. Namaatu rabbina kaanis maa waan. Eentan isaa baaris kun akka garee isaatitti fi sonni eegal fayyatan mara. Mana garee isaa adaadha kan jibbite jira. Haasa'u jiru mucaan kun fe'anumaa fi taajuu haasa'ee wanni qummaa. Yaani dhaga'uutu jira. Jala taate sudah jawab tidak? Ya, gaafa wanni deemee jannatuma gaafa jannata deemee shamarran jiraa biraa fi shamarran foon jannatuma shamarran kan naga dhiidhaaf malee. Jannatuma haabis miroolee nuu jiba jannata nuti isin kajeellaayi. Bakki gaafee haasee achumarraa gaafii fudhaati. Eshi gaafiin kee deebisaa sibiila addaa iddoo isaa sibiin ganna. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Araaraati jedheesti. Akkasi. Eid Mubarak. Ya, baga isinin gaya numero ya isin biral kanisa. Abid. Nuti gaasaan da yau. Kana ana tattaawu jiranii irraa. Ayyi taabidduun keenya kun jiraadha. Nagaata. Ayyi. Nagaata ayya. Eshi bakka nagaatti. Kalau si wali sin jira. Ayyi anillee sin godha. Wal firikira kana kadhanii firikira beekamii wali galle ni fedhaanii. Mana garee saadaa hospitaalki warra nuti gaachuun beekamaa dhufe waan tokko gaafii deebisuu beekamaa. Warra gaafii geessinaa akkatanii nuti barattoota. Yaa nuti barattoota ganaa hin baratanii. Nama dhaggeeffattu biyyaa asitti osoo malee ijoollee peenteedhaa ta'e kanaa fi ijoollee kiristaanaa uummata ortodoksiidhaa kana beekamu qe'ee irra guddaa amma ijoollee ortodoksii wajjin guddanne akkamitti itti wanni godhanii jala oofanii jala ganna wanni yaani kana wal sardanii wal aranii walii qabanii diddanii achiin miliqanii asiin miliqanii kana hin agarre ijoollee kiristaanaa irratti illeedha. Ijoolleen keenya xabbeenteedhaa tunimmoo hedduu hafuura nama wanni bakka hafuura kana gurgursan beeka ichi namni gaddee deebisaa goofanumas deebisaa sana hin dhaggeeffatan. Harkaan kan allaal bakka san ta'ee dhugaadhaa wanni jaamu tokko isaan kana bira hin jiru.